Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu Jimmaa. Baga nagaan deebitanii dhuftanii isin jedhe hundi keessan iyyuu akkasuma daawwattoota keenya barnoota takkaarra isin qabadhee dhufee hundi keessan yoo diqqata itti fayyadamaa hin jiraanne akkaataa siitingii kuruumii itti sirreeffattanu akkaataa siitingiilee kuruumii keessa jiran yoo diqqata ofirraa cuftanii jiraattan akkaataa isin itti sirreeffachuu dandeessan isin agarsiisaa hundi keessan na hordofaa isin jira. Akkasuma warri haarawaa taatan baga nagaan dhuftanii isin jecha maatiiwwan channel kootii kottaa dabalamaan jira subscribe godhaati mallattoon notification itti banaati ol kajettu gubbaa kaawwadha na waliin turaa isin jedha warri maatii kootaatan immoo like na gochuudhaan yoo dandeessan share gochuudhaan video kana na gargaara isin jedha. Siitingii kuruumii sirreeffachuudhaaf gaa akkasuma daawwattoota keenya siitingii kuruumii sirreeffachuuf kuruumii keessan ni seentu Google kuruumii namni hin beekne hin jiru kuruum ka jedhu bilbila nama hundaara ni jira kuruumii kana keessa ni seentu. Egaa kuruumii keessan keessa eega seentanii daawwattoota keenya haala kanaan isinii bana kuruumiin keessan kan nama hundaa haala kanaan isinii bana kuruumii keessan eega haala kanaan isinii bane siitingiilee isa keessa jiru sirreeffachuudhaaf tuqaa sadii harka mirgaatti ni jirti yeroo kana tuqaa sadan kaanii tuqtu yeroo tuqaa sadii tuqtan siitingii ka jedhu isinii bahaa siitingii ka jettu ni seentu. Egaa daawwattoota keenya siitingii ka jettu irra eega seentanii ola xooftanii asirratti ola xooftu tokkoffaa eega ola xooftanii notification ka jedhu ni jira asirratti notification ka jedhu kana yeroo takkaaf ogeetti gootanii kuruumii keessan keessa jechuudha. Kuruumii keessan keessa notification yookaan immoo beeskisa kuruumiin yeroo isin namni keessa seene namni isin keessa seene yookaan immoo kuruumii irraa waa fayyadamtanii beeskisa yoo hin feene asirraan ofirraa gootu beeskisa kuruumii irratti isin seenu jechuudha. Fakkeenyaaf beeskisa jechuun yeroo akkana gaxooftan asirra ni seena kun asirra fakkeenyaaf katakkaan jiru kun bakka isin galtan yookaan beeskisa namoonni sirriitti ergan kuruumii illee haaluma sanaan beeskisa yookaan immoo mallattoo adda addaa lakkoofsa bakka akkanaa 3 4 jedhee lakkoofsa amma isin seentanii baatan yookaan immoo namoonni biraa yoo seene isin agarsiisa beeskisa kanneen hin feetan yoo ta'e kana ofirraa gootu isin jira. Beeskisa kuruumii irraa isinitti dhufu yoo hin barbaanne ofirraa gootu isin jira. Akkasuma ola xooftanii siitingii lammaffaa argachuudhaaf site siitingii ka jettu nu jirti bakka kana site siitingii ka jedhu kana yeroo takkaaf okeetti gootu. Egaa daawwattoota keenya siitingiilee ani isin agarsiisu dhufee bakka kana jira. Siitingii kana tokko tokkoon okeetti gootanii akkasuma all site ka jedhu ni jira. All site jechuun kun bakka isin seentanii baatan kuruumii keessan keessaa bakka isin seentanii baatan hunda isinii tsaafaan isin jedha. Akkasuma yoo diqqata dagattanii ofirraa haquu irraanfattan kuruumii keessan isinii ajajamuu diduu danda'a. Kanneen eega kee seentanii yoo baay'ee ta'e anillee ofirraan haqaa ture yoo baay'ee ta'e kana irra gadi qabdaniituma dileetii ofirraa gootuun isin jedha. Takka takkaan irra gadi qabdanii dileetii ofirraa gootu isin jedha. Kanatti akkasuma kalammataa illee bakka nallee gaseentanii ol ka jettu gubbaa kaawwachuu qabdu isin jedha. Block ka jedhu gubbaa jiraate kuruumiin keessan isin ajajamuu diduu danda'a. Bakka isin feetaniin isin hin gahuun isin jedha. Akkasuma ka sadaffaa locationidha. Location jechuun akkasuma gaa location ni beektu irra baay'een keessan location jechuun yoo kana yoo cuftanis yoo bantanis rakkoo hin qabu. Location kana irra caa yoo cuftan bareeda namoonni biroo akkam kuruumii keessa fayyadamanii akkasin hin agarree waan isin gootan location kana yoo cuftan isin arguu hin danda'an isin jira. Kaameraa ka jettu kana banaa ta'uu qabdi isin jira. Daawwattoota keenya yoo diqqata ofirraa iftee raattan isin rakkisuu danda'a. Kaameraa kun warroota liivii seentanuu fa'i kaameraan seentanuu jechuudha. Warri liivii seentanuu kana fa'i diqqata yoo diqqata cufaa ta'ee banaa lafa kaasin jira kana bantanii itti fayyadamuu qabdan isin jira. Kaameraa ka jedhutti akkasuma gaa asirratti microphone ka jedhu kun sagalee yookaan immoo akka maayikii jechuudha. Kanneen yoo ofirraa cuftan illee isiniif hin dalagu isin jedha. Warri liivii seentanii itti fayyadamtanu akkasuma kuruumii keessan kana bantanii lafa kaa'achuu qabdu isin jedha. Akkasuma gaa kanallee yoo cufaa ta'e oonu banaatii yoo oofite oonu godhadhaa isin jedha. Wantoota keenya kanallee yoo diqqata banaa ta'e ofirraa banaatii itti fayyadamaa isin jira. Kuruumii keessanitti haala kanaan notification ammallee kalammataa ni jira. Akkasuma gaa bakka isin seentanii baatan fakkeenyaaf kuruumii keessa har'aa guyyaa har'aa yoo diqqata YouTube kuruumii keessaa YouTube irra seentanii haala kanaan fidee isin baasa. Kuruumii keessan bakka kana seentee baate yoo diqqata liivii seentan irraan gadee kanatti isin tarreessaan isin jira. Notification kun bakka isin seentanii baatan kana isin agarsiisaan isin jira. Kanallee yoo hin feene ta'e notification bakka isin galtanii baatan kuruumiin akka isinitti hin himne yoo ta'e ofirraa cufuu dandeessu. Akkasuma garuu yoo banaa ta'e baay'ee bareeda. Namoonni biraallee yoo diqqata seenan isin agarsiisuu danda'a isin jira. Isinillee ni himaa namoota biraallee isiniif agarsiisaa isin jira. Kanallee banaa yoo kaa'attan baay'ee bareeda isin jira. Akkasuma kanallee kunillee YouTube keessan YouTube studio kuruumii keessan yeroo isin seentan yoo isin rakkisaa raate kana itti barachuu qabdu hundi keessan kana jaab saayikii ka jiru kana saayibir ka jiru kana kana itti banachuu qabdu isin jaa yoo diqqata siitingii kuruumii keessaa YouTube studio isin barbaadan jechuudha itti banachuu qabdu isin jaa. Daawwattoota keenya addis ka jiru ni jira ammallee bakka kanatti kanallee cufanus rakkoo hin qabu kun wantoota addii seenu asirratti background sign ka jiru hallee ni jira. Asirratti kanallee yoo on godhattan waa tokko rakkoo hin qabu baay'ee bareedaadha isiniif dalaga. Akkasuma gaa saandi all ka jiru kanallee yoo diqqata ofii ta'e
on godhadhaati lafa kaadhaa isin jedha kana Chrome keessan isiniif hin eeyyamu waggoota kasentanii oggosi fayyadamtu isin ajaju data strong ka jedhu kana ofirraa haquu dandeessu clear all data ka jedhu kun bakka isin sentanii baatan bakka isin sentanii baatan yoo diqqata baay'ee keessaa qabaattan an garuu haqeen ture yoo diqqata baay'ee keessaa qabaattan clear all data ka jedhu kana ofirraa haqaa saffisa bilbila keessanii isin jalaa miidhuu danda'a ammas immoo bilbila keessa saffisa isii dalaguu hin danda'uun isin jedha kanallee yoo diqqata ofirraa cuftan baay'ee bareedaadha kana haala kanaan yoo ofii gootan baay'ee bareedaa isin jedha wantoota keenya yoo barbaadan yoo Chrome si dalaguudha kanallee itti banachuu dandeessanii settingilee kunneen Chrome itti fayyadameetii kan isin gargaaru kan isin fayyadu isin jedha wantoota keenya haala kanaan itti fayyadamaa hunda isaayyuu inna settingilee kanneen keessa jiran hedduu isin jedha daawwattoota keenya akkasuma yeroo Chrome seentanullee yoo diqqata kun Chrome yeroo seentanu YouTube irra seenuu barbaadan kun desktop site ka jedhu kun duubatti tuqaa bakka mallattoo sanduuqa isin agarsiisa yoo achitti illee mallattoo sanduuqa isin boobaatti asirratti on godhadhaati mallattootti isin baatiin jedhaan kubanaadha yeroo Chrome seenu akkasuma nanaqa YouTube isin jedha isinillee yoo diqqata sunillee isinirra cufaa taate itti badhaasnya kunillee haala kanaan sign ka jedhu kana training private sign in ka jedhu kana Chrome keessan nuuf kana itti banachuu qabdu kalamata allahu gootanii qabdu lafa kaachuu qabdu namoonni biroollee garuu Chrome keessan keessa yoo seene Chrome beeskisa notification itti banadhaati beeskisa isin agarsiisa isinillee itti fayyadamuu dandeessan isin jedha daawwattoota keenya Chrome keessan bakka barbaadan naxxanii bakka barbaadan waan barbaadan godhachuu dandeessan jedha haala kanaan Chrome keessa ka jiru settingilee kanneen daawwattoota keenya settingii kanneen Chrome keessa ka jiru itti fayyadamaa jira haala kanaan allahu godhadhaati isin jedha download ka jiru isin agarsiisa bakka kanatti warroonni yeroo isin video namaa yookaan applicationii linkii tuqxanii buufachuudhaaf isin heeyyamuu dide jechuudha warri applicationii namoonni isin kaa'an linkii abbichaa tuqxanii buufachuu isin heeyyamuu dide kun yoo diqqata ofii ta'e buufachuu hin dandeessanu akkasumas gaa on godhadhaati application takka namoonni isin barsee linkii tuqadhaa buufadhaa innaa yoo isin buudide kana haala kanaan on godhadhaati applicationii barbaadan linki namaa jalaa downloadii godhachuu dandeessan isin jedha applicationii barbaadan linki namaa jalaa downloadii godhachuu dandeessun isin jedha haala kanaan itti fayyadama settingilee Chrome keessa jira haala kanaan isin agarsiisa hundi keessan itti fayyadama isin jedha ka tokko faa kunillee yoo diqqata kanneen ganjallaara jiraate ka oli google.com ka jiru gubbaa kaawwachuu qabdu Chrome keessan haala kanaan sirrii google wal qunnamee akkasiin dalaguu fi google ka jettu gubbaarra kaawwachuu qabdu isin jedha daawwattoota keenya warri hanga yoona sirreeffattanii hin jiraanne Google Chrome haala kanaan sirreeffadhaa isin jira ammallee tuqaa sadeen tuqtanii history ka jettu nu jirti yoo diqqata historiin kun baay'ee access jiraate jechuudha history ka jedhu kun yoo diqqata baay'ee irraan garee kanatti bakka seentan hedduu isin baasa haala kanaan jechuudha haala kanaan yoo diqqata baay'een kun akka ammaan koo jiru kanatti akka amma ko argaan jirtan gaatti yoo diqqata baay'ee isin keessa jiraate kanneen ofirraa delete gochuu dandeessuun isin jira yoo diqqata baay'ee ta'e kanneen ofirraa haqaati Eroma gadi qabdanii tuma haala kanaan daawwattoota keenya delete gootu yoo barbaadan kana dhiiftanii tuma asirratti ni jira kun clear browser data ka jedhu tuqxanii tumayyuu haala kanaan eega tuqxanii asirratti tuqaasa mallattootti gaggaragaltee tuqxanii tumayyuu all ka jettu gubbaa kaa'attanii ka torbatti akka haqu barbaadamoo ka torbimoo ka guyyaa 24 haqu barbaaddeedha isin all time ka jettu kana kaa'attanii clear data ka jettu kana okeetti gootanii haala kanaan history ka jedhu kana of keessaa qulqulleessuu qabdu isin jedha bilbila Chrome keessan isiniif hin heeyyamu yoo diqqata of keessaa qulqulleessitan malee haala kanaan bakka isin galtanii baatan hunda isin agarsiisa haala kanaan of keessaa qulqulleessaa jedha kana hundaayyuu akkasuma gaa addisii waan barbaadan haala kanaan barreeffachuu dandeessanii haala kanaan ofirraa haqxanii Chrome keessan itti fayyadamuu dandeessuun hin jedha daawwattoota keenya egaa Chrome itti notification ka jettu banatti yoo haala kanaan beeksisa gubbaa irratti lakkoo sadii hanga isin seentanii baatan haala kanaan isin baasa settingilee Chrome keessa jirtu haala kanaan sirreeffadhaa isin jedha barnoonni keenya har'aa isin fayyadeedheen abdii guddaan qaba daawwattoota keenya viidiyoon koo yoo isinitti tole like na gochuudhaan godinyaa keessanii share gochuu hin dagatinaa warri haarawaa taatan subscribe godhaatii maatii channel kootti dabalamaa isin jedha barnoota dabalataatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.